nagaa caaluu nagaa waaqesniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiifamantiin qaba waaqayyo bira. Mee guyyaa irraa kana walitti deebinee jirra. Akkuma beekamu baay'inaan viidiyoo isiniif waraabaa hin jiru. Haaluma garaagaraatiin kan hin beektu waan hundumaa jechuudha wanta nama daangessu. Mee guyyaa irraa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin hafu. Guyyaa irraa kana barnoota baay'ee nama tolu tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Kan natti tolu isinitti akka tolu abdiin qaba. Barnoonni kun dhugaa dubbachuuf kan musliima osoo hin taane kiristaana osoo hin taane namoota hundumaafuu kan ta'u jechuudha. Haala amantaas osoo hin qoonne barnoota irra isiniif dhufe kun jechuudha. Viidiyoo namaati natti waan toleefan isiniif qooda jechuudha. Namoonni baay'een jajjabeessa jirtu dhugaa guddaa galatoomadha. Jabinni sinnaa kennitanii waaqayyo sinaa eebbisu jajjabeessuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u. Barnoonni kiyya kan isiniif qoodaa jiru har'aa viidiyoo kiyya kanatti aanetti kan inni jiru iccitii namaa dureen isaa iccitii namaa baasuu jedha. Egaa akkuma beekamu gaa'elaa keessattis haa ta'u waanuma hundattuu namni tokko iccitii walii baasuun hin barbaachisu jechuudha. Iccitiin jireenya namaa gaafa alatti beeksistuu kan gaa'elaa faayoo ta'e tokkicha gaa'ela nama qilleessi gale taananii gaa'elli sun gaa'ela ta'a jettanii hin amanatinaa jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa jireenya ofii nama tokkotti dabarsee odeeffatu namni suni baasee akka alatti na odeessus miti jechuudha. Garaa kiyya jedheeti kan itti himatu namoonni baay'een garuu iccitii namaa baasaniitu kan alatti himanii kaanii ofiisaatis haa ta'u baaseen namatti hime jechuudha. Iccitii ofii baasanii himuun keessattuu kan waa'ee gaa'elaa jechuudha. Gaa'elli sun deebi'eetu gaa'ela nagaa naataa jechuun soba jechuudha. Maaliif tokkicha alatti beetaananii namni waanuma gaarii namatti hin himu jechuudha. Kanaaf mee barnoonni kiyya kanatti taanee jira itti fufa. Ergaan kuni dhiirota iccitii haadha manaa isaanii namoota biraatti odeessaniif yookaan himaniif barnoota ta'a. Akkasuma dubartoota iccitii abbaa manaa isaanii namoota biraatti himan yookaan dabarsanii odeessaniif barnoota guddaa qaba. Odeeffannoo kana nan odeeffadhe. Namatu naaf hime taatee malafatti ta'e. Barnoota guddaa irraa barattu jedhee waan hin yaaduufin waan kana qabadhee dhufe. Salaamatan daganne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakka isin jirtanitti isin haa geessu. Ergaan koo kan afaan koo kana dhageessan kan amantii ani hordoftan kan amantii ani hordofu hin hordofne eenyuufiyyuu ergichi faayidaa qaba. Yoo isinitti tole viidiyoo kana share, copy link, repost godhaa. Yoo isinitti hin tolle scroll, not like, don't write comment, don't share. Akkasi isinitti hin tolle yoo ta'e ammayyuu follow kaafachuu dandeessu. Akkasi gara ergaa kootti nachi darba. Salafoota warra duraan darban keessaati warra rabbiif jecha dalagaa gaggaarii dalagan waan kana nan dubbise kitaabarraa. Nama tokkotu Amiira jechuun hoogganaadha. Haadha manaasaatu akka malee isa rakkisa. Ollaan ati Amiira nama guddaadha. Maaliif dubartii akkasii azabdu waliin jiraattaa? Maaliif ofirraatiin geggeessitu? Jedhanii itti dubbatan. Akkana jedhe namni kun. Maal jedhe beeytu? Waa'ee haadha manaa koo isin in ilaallatu, isin hin galchu. Akkamitti waa'ee haadha manaa koo dhuftanii na gaafattu jedheen. Yeroo booda Amiirichi kuniif yookaan bulchiisni kun haadha manaa isaa waliin gargar ba'e. Gaafa inni gargar ba'u ammas dhaqanii maaliif haadha manaa keessa na waliin gargar baate? Maalidha rakkoon ishee jedhanii gaafatan. Waa'ee haadha manaa nama biraa nan gaafatiina. Isheen haadha manaa namaadha. Maaliif waa'ee haadha manaa namaa na gaafattu? Akkamittiin waa'ee haadha manaa namaarraa dubbachuu danda'anii jedhe namni kun. Ajiiba. Kanarraa maal barattu? Yaada keessan komentii jala kaa'aa.
namoonni kanarraa yaada bal'istanii ibsuu dandeessan viidiyoo kanarratti viidiyoo dalagaa. Ergaa salammataa eda galgalan odeeffadhe warra jimmaarraan odeeffadhe taateen kunis jimmuma keessatti kan inni ta'e maalti ta'e beeytu sheeka wayitii ture waggoota kurnan dura darasaa nama 5,000 qaraasisu sheekni kun haadha manaa 2 qabu. Namni kun nama akkaan namni jaallatu ummanni jaallatudha. Ummanni jaallachuu fi kan darasaan 5,000 irraatii baratu. Darasaan 5,000 barattoonni diinii namni 5,000 kan inni irraa qara'uuf irraa baratuuf namni sheekni kun waan adaba qabuuf waan jaalala qabuuf waan ulfina qabuufidha. Hatta waan sodaan rabbii nama kana bira sheeka kana bira jira jedhamee amanamu mallattoolee mul'isan keessaa tokkodha kuni jechuudha. Sheekni kun haadha manaa 2 qabu. Nama akkaan namni kabajudha. Haati manaa isaanii isheen tokko akka malee jabduudha jedhan. Akka malee hayiliidha. Haati manaa isheen kun maal jetti beeytu? Nama afaa keessatti dhufte namittiin ati maaliif akkas hin gootu? Namittiin ati maaliif akkas hin gootu jetti jedhan. Guyyaa wayii ituu isaan darasaa kana hunda taa'anii qaraasisanii namittiin ati maaliif akkas hin gootu jettee dhuftee jedhan. Jennaan dhaggeeffadha dubbii ajaa'ibaa kana. Yaa sheekaa jedhan namoonni. Maaliif ofirraatii hin hiiktanii? Maalti siin cinqi haadha manaa biraayyuu qabdu? Maal gootu kana? Nama keessatti isin salphisu, nama keessatti nama haazaa isin godhu kana maaliif ofirraatii hin geggeessitanii jedhanii gaafatan namoonni. Dhaggeeffadha waan isaan jedhan. Ani ofirraa geggeessuun natti ulfaatennaan miti jedhan. Waa malees rabbiin natti hin finne isheetii jedhan. Yoona nama ka'ee ishee hiike nama biraa dhattee yaaddessiti. Yaaddoo itti taati jireenya isaa keessatti. Namni biraa sababa isheetiin haazaa ta'e cinqamaa jiraachuurra obboleessi kiyya obboleessi rabbi obboleessi laa ilaaha illallah waliin qabnu tokko cinqamaa jiraachuurra haalaaf amala ishee ani baadheema waliin jiraachuu wayyaa. Akka isheen asiitii narraa deemtee nama biraa nazzabneef anuma biraa aateessu anuma duukaa aa jiraattu na azzabaama na cinqaama na yaaddessaama ana waliin aa jiraattu jedhan. Kanarraa maal barattu? Maali ergaa waan kana? Namni sun namuma arra duniyaarra jirudha. Isin ajaa'ibu rabbiin umurii isaanii haa dheeressu. Ilmi isaanii keessa rabbiin barakaa isaaniif haa kaa'u. Warra jireenyi isaanii ibaadaa duuni isaanii shahaadaa ta'e rabbi isaan haa taasisu. Namoonni sheeka kana beektan sheeka kana jabeeffadhaa. Namoonni akkasii hanga isaan nama keessa jiraatanitti balaan rabbiirraati namatti hin dhufu. Rabbiin nama eega. Jaroota sana laalee rabbi rahmata namaa godha. Warroota akkasii haqiiqaatiin sodaa rabbii qaban. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه جل الرسول صلى الله عليه وسلم. وان أفي جالتو أما أبوليس كيتيف جالتو تئنا مني وان أفي جبتو أما أبوليس كيتيف جبتو تسئنا مني أكسي حديث نكون إنسان برتب كركتي أجرتني سبحان الله أجيب 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 وانت أما كان أجايبين جرو agartanii sadarkaa obbolummaa amma obbolummaan ga'u agartanii amma guddinni diinii ga'u agartanii rabbiin jaroota sana kana hubachiise nuunillee warra kana hubatu nu haa godhu. Dhiirummaan qaama saalaa qofa rarraafatanii adeemuu isinitti ta'e isinitti fakkaatu waan kana keessatti of ilaalaa. Dubartoonni yeroo hedduu hiciitii hin qabattan gingilchaadha irra hedduun keessan waan isiniif abbaa manaa keessa gidduutti ta'e hin hafuufina qabadhaa obsa. Isiniif obsummaaf isinitti ulfaata.
isin ko haadha keenyadha. Isin warra ituu ciniinfattanii yoo duutan ituu islaamummaarra jirtanii warra shahiidatti lakkaa'amudha. Warra hadhaa ciniinsuu argedhaam kan du'aan wal qixa. Isa sanayyuu obsitu abbaa manaa keessan waliin obsitanii jiraachuun maaf isinitti ulfaata irra hedduun keessan. Maaf iciitii abbaa manaa keessanii namatti taasotu. Hin haasa'inaa. Abbaa manaa keessan obboleessa yoo isa duukaa wal dhabdan obbolummaa islaamaatiin waliin jiraattu. Waliif dhoksuu, wal gorsuu, waliif obsuun dirqama. Warra waa walii dhoksu, warra waa walii obsu, warra waa wal gorsu rahmaan nu haa taasifatu. Sana ta'uu dhabuun salphina. Salphinarraa rabbi nu haa oolchu. Rabbi nu haa of oolchu. Wal xiqqeessanii, wal balleessanii, wal cabsanii, wal okkolchu ammas rabbi nu haa oolchu. Galatooma ulfaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.